Caffee Oromiyaatti koreen dhaabbii misooma magaalaa jiraattota magaalaa Sandaafaa bakkee waliin dhimmoota bulchiinsa gaarii olaantummaa seeraa kabachiisuu fi misooma magaalaa irratti mari'ateera. Jiraattonni magaalittii hojiiwwan misoomaa hedduun magaalittii keessatti hojjetamaa jiraachuu eeruun bu'uuraaleen misoomaa kan akka tajaajila bishaan dhugaatii, tajaajila ibsaa, carraa hojii fi dhiyeessii xaa'oo qonnaan bultootaa akkasumas kanneen biroo irratti hanqinaalee mul'atan akka isaaniif furamu gaafataniiru. Amma rakkoon keenya irra guddaan isaa bishaan boolla keessa odoo taa'u ibsaa dhabuudhaan jenereetara harkisuun boba'aan rakkachuudhaan bishaan dhabnee dararamaa jira. Maaliif nuun dhaabbanne sabsteeshiniin asitti maa nuun dhufne? Waa'ee ibsaa kanaa fi waa'ee bishaanii waan boru hin jedhamne waan ta'eef sirriitti nuu qabadha. Humna magaalaatii ol nu deebisuu hin danda'an. Isa magaalaa kana kan qorummoo tokko waa'ee xaa'ooti. Hamma humna isaaniitiin itti gaafatamaa waajjira qonna magaalaatillee gadi bu'eetti qulqulleessaa jira jechuudha. Calallii gaggeessaa jira jechuudha. Kallattiin kaameefi. Yaa ta'u amma aanaadhaan wal bira qabnee hoggaa laallu aanaan raabsatti galeera. Bulchiinsi magaalaa immoo kan rakkate jira. Karaa hojii dhabaa hir'isuu kanaan wantoonni baay'een bara kana nuuf hojjetamaa jiran hedduudha. Kana caalaa akka itti nuuf hubachuun barbaada bakkasitti investimentiin hedduun magaalaa keenya jiru. Hanga tokko hojii dhabaan keenya achi keessatti hojii qabeessa ta'e immoo kan tajaajilamaa jiru jechuudha investimentii sana keessatti. Investimentiin adda addaa dhoduu nu dhaabbatee barattoonni keenya kan barumsa xumuran hojii dhabeen keenya kan hojii dhaban kun amma danda'amaa ta'e tokko rakkoon furamaa kan jedhurraa kan ka'e jechaadha. Itti dabaluunis hawaasni mootummaa cinaa dhaabbatee misooma akka biyyaatti hojjetamaa jiru tumsuunii fi nageenyi waaraan akka dhufuuf gahee isaa bahachuu akka qabus jiraattonni kun dubbataniiru. Kantiibaan magaalaa Sandaafaa bakkee obbo Alamaayyoo Tonkoluu gama isaaniitiin hojiiwwan misoomaa garaagaraa fedhii hawaasaa irratti hundaa'uun magaalaa kana keessatti hojjetamaa kan jiru ta'uu eeraniiru. Yaadaa fi gaaffiin hawaasni kaasee sirrii ta'u dubbachuun kunis hanga danda'ametti wal duraa duubaan furmaanni kan itti kennamu ta'us dubbataniiru. Waan hunda yeroo tokkoon hin deebifnu kan jalaa deebisnu jira. Hojii guddaatu hojjetamaa irra daandii keessaatiin. Kan nuti hojjennu caalaa gandi laga jilaa qofti hirmaannaa uummataatiin kiiloomeetira 10 hojjete. Xaa'oon dhugumaa hanga barbaadnu nu geenye kumtaalli 3,600 galii ta'eera. Kuni gandoota keenya duraanitiif kan dhufe gandoota baadiyyaatiif ammoo kootaan isaanii akka dhufu mootummaa naannoo wajjiniin biiroo qonnaa wajjiniin mari'anneerra. Nuti rakkoo boolla bishaanii hin qabnu, rakkoo dhiyeessii bishaanii boollaa hin qabnu. Kan qabnu maali? Bu'uura misoomatu diriiruu didi. Kun immoo humna bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkeetii oli. Humna ibsaatirraa tiraansfoormarii hamma ta'e arganneerra. Garuu immoo keessattuu rakkoon bishaanii ganda bakkee hin hiikkan. Caffee Oromiyaatti walitti qabaan koree dhaabbii misooma magaalaa obbo Abdulqaadir Huseen misooma magaalittii saffisiisuun magaalittii hawwattuu fi jireenyaaf mijattuu gochuuf waan magaala kanaaf malu kan hojjetamu ta'uu fi hanqinaalee magaalittii keessatti mul'atanis hawaasa waliin qindoominaan kan furamu ta'uu dubbataniiru. Misooma waan nageenya, waan bulchiinsa gaarii, waan kaasuu nisira jiraatu kaastanii jirtu. Bulchiinsi magaalaas as ta'anii amma dhumaatti nu waliin waltajjii kana geggeessaa nu waliin waltajjii kana wanti dhageeffataniif galteen isinirraa argamuuf kun isaaniif waan guddaa waan ta'eef isaan hojii isaanii karoora isaanii keessatti galfatanii ilaalu nutis waan fudhannu kana waan amma duratti kakkaase fudhannee qaama itti aanu wajjin hin dhiyeessina. Koreen kan ofiin fudhata fakkeenyaaf kan barnoota akkuma galleen koreen hawaasummaa hin fudhata jechuudha. Hawaasummaaf daa'immanii fudhata jechuudha. Dhimma dubartoof daa'immanii. Kan biraas akkasuma jechuudha. Abbaan jechuudha. Biiroon hin fudhata jechuudha. Biiroon yoo kana fudhatu raawwatamu raawwannee immoo ji'a tokko ji'a lama keessatti deebamee qoratama.